بريك ولا ما أنا سين أبديت إيه بيجي وفي أوروما هوندا سين تارج بدأ سين ترفع بريك ولا ما أدري أنا كان أبوتني أرجعتني جرتن وفتتك كفران كبو شاور سين نقويا سديد منان هنيان نقويا سديد أنا سين أبديت إيه بيجي سين ترفع سين أدبابين أبدني جمّي أدبابين أبى شون كما بالبل هو بده من بيتمو بالبلم تقول بيتمو ده أنا خليه اسمه راين قافك بجمّي ما هو أبرة تجرا إن بيتمو بالبل يكون أنا ما قلنا بالبل يكون ما يجي سا بيلنا وسي كيسان فود عادي obsuun dirqama miidiyaa jirra obsuun dirqama ta'a jechuudha waan bor furmaata argatu fakkeenyaaf ariifatanii dubbachuun gaarii miti ammas tarii ani fakkeenyaaf boontu deebiinii tigesti kennite tigeen kennite naaqubsanaan taane shakkii qaba akka kiyyatti garuu deebi'ee reedii abdadha jechuun dhibba amanee fudhachuu baadullee garuu akkasitti deebiteeti waan isin jette immoo fudhatama dhabsiisuun hin danda'amu. Garuu sababichi akkasinitti bu'aa jirtuuf imimmaan akka sanaan waliin gitu imimmaan isiitiin waliin gitu. Ugaa jette har'a bichaa miti daddeebistee boossi. Boontu wanti kun keessa ishee waan jira dhoksite. Ganni bilbilaan miti bilbilaan miti. بالبلا ما كل بونا ما تبي بالبلا بدي أنا أقول بالبلا إبدا ما بدي كان أقول جمّي أما تسقبون بكاس بكال فاتين بوان كمون ganni tasgabbeessi ugaa siniif jettee saabdattee dubbiini sirriidha tasgabbiin barbaachisaadha sirrii goote tasgabbiin barbaachisaadha waa hundayyuu garuu ana akka kiyyatti boontuu illee as keessa jirti deebiinuu gaafannee fi inni tigeen deebifte suni xiqqoo guutummaan guututti naan fudhatamne sababni isaa sababni biraa jira jedhee waan shakkuufanii beekaa waan nuti cinqineef waan nuti waan sana himi jennee tasgabbaayiti asoosi meejoollee mee Mana nama koppiliin godhamee yeroo wanta kan dafa koppiliin godhamee asoosi kan naa dubbattu yaas nama kuma nama ta'u ni laaf galatoomaa hundi keessatti wantoo hundi keessatti nan jaaladha warra bilbiltanii na abdan warri na gadditan warri na wajjin hin cinqamaa olta guyyaa guutuutti nan jaaladha dhugaa rabbii jecha isin hin qabu. Wallagga ko lubbuu wantoo isinan jaaladha dhugaa rabbii hedduu takka isin jaaladha hedduu takka wanni isin ijoo hin qabu. Galatooma lubbuu wantoo galatooma hundi keessanuu galatooma qashtii wankoo isinan jaaladha. Lubbuu too dhugaa hedduu isin jaaladha. Ajandaa miti dhugaa namni ijoolleen Oromoo akkasiin na jaalattu nan beeka akka miidhama koon barbaadne uummatti guutuun Itoophiyaa booritti galatooma lubbuu. Hundi keessanuu warri na gaafattan warri qaama dhuftanii na gaafattan ani bakka aaree jennaan waan xiqqishuu bukja isinan miidhe dhugaa rabbi dhiifaman isin karadha lubbuu wantoo. ittimtamoo waan ta'e maal timtaa lubbuu homaa ittimu nagaa malee maal ittima nagaa kootan nagaa guutuun qaba warri nagaan qabdu tiijin jettan kun an nagaan qaba dhugaa rabbi nan aaree miira keessan galee ammoo waa galatoomtu ijoolleen Oromoo Dubaayii keessa jirtu dhufanii qaamanis na sirreessanii na dubbisanii na hunda na rakka isa hundaa na mijeessanii galatoomanii kanaafuu galatoomaa isin jee tokkummaa koo galatoomaa isin na barreessaa turte garuu hunda keessaniifuu akkatti isin deebisuu hin dhabe. Gamme akkam nagaa keedhaa jirta? Tokko akka naguma nagaa galata rabbi akka fayyaa jira galata rabbi akkam jirtuuni dhugaatii barreessuu yaadeen ture miidhagii deegaan ture yeroon argumaan rakkatte dhenarri fadhe viidiyoo siyaan sa'aatii 3 moo saasa hedduu tureen arginatti dhufe jala galee yeroo laalu viidiyoo 3 wayi qabdi viidiyoo boosu maal rakkoon jedhee ni gaafadhe barreesseef hin ture naan deebifne maal rakkatte rakkoon si waan miidiyaa irratti dubbatanu miti immoo waan furmaata keenyu yoo ta'e furmaata kaa'uudha hin danda'ama waan uummata ilaalchisu yoo ta'e
moo rakkoo keessooti moo jechuun miidiyaa irratti dubbatamuu hin dandeenye moo akkam jechuu barbaade tan gammee ati illee wallaaltu isheerumarraa dubbii aayimtuu barbaadde malee ati ofii keetiin wallaaltu garuu namoota hedduuti miira keessa galee itasiin asirraa taphattu hundumti keenya yuun jaallanna wajjin qoosuun nutti tola. Kanaaf maaltu sii mudate wanta asirratti dubbatan jira? Imeeshum gafadhume ani mi tokko nama kan akkasii illee dubbii namatti abraarra ullee abte ko galatoomi haadha koo beeku illee ni sobas illee beeku tikkuma fiileftuma dubbadhaa imi tiijin maa waan gafadhu. Gammee ko yeroon kuma tiigii yoo jalqabde dhugaa tokkuma sirriitti gaafadhu. Tiijin nu si jaallanna fakkeenyaaf si jaallanna namni hundinuu si jaallata rakkoo kee baruu barbaada rakkoo uummata barbaachisu si waliin qooddachuu barbaada rakkoo uummata hin barbaachifne immoo rakkoo sana si waliin qooddachuu barbaada. Maal akkasii mudate nama danuu gaafataa ture anillee nama yeroo sana akkan argeen dhufe keessaa si barreesse. Na barreesseetu dagdee afurii shan dhugaa rabbii argeetan jira na barreessanii jirtu hundi namni uummanni Itoophiyaa afaan Amaariffaatiin afaan Ingiliffaatiin na barreessanii turte dhugaa isinin jaaladha. Garuu wanti kun wanna uummanni na gargaaru sun ta'e namni tokko lama na gargaarudha. Garuu yeroo isaatti miira keessan galee namni akkamitti akkanatti natti yaadana akkamitti wanni kana narra gaayyeetan malee wanna guddaa miti isinii galee. Jechuun uummanni kun beektaa waan si mudate sana baay'ee qalbiin isaa rarreera cabeera beektaa xiijilaa wanna tufachuu qabdu. Namni si rifateera wanna nama si ergu baay'een ariifataa ture dhufee bakka waan si baruun qaba keessaan naa deebisuu diddee jedhee sitti naan gammee biratti si ergu baay'ee gammadeeyyuu. Wantoota si mudatan rakkoo hin qabu namni waan haaratti xiqqaatus guddatus yeroo takka sarratti mimmaan cobsitu keessa namaatu bu'a oositti rifata keessi namaa jechuudha. Kanaaf wantoota si mudatan namoonni hedduun qalbii cabanii jiran ati mimmaan ijarraa buuste malee kan garaa keessatti mimmaan buuse danuutu jira. Rakkoo akkasiin na mudate oo furmaata argateera ta'e furmaata argateera jedhii rakkicha himi yoo furmaata argatee waan furmaata kaa'uu danda'e. Rakkoon kun rakkoon salphaadha tokkummaa dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee nama miidhus miti garuu namoonni kun akkamitti narratti raawwatama akkamitti akkana ta'uu danda'a jetan aare maleedha kun waan akkanatti uummata gaaga'us miti garuu namni amma nama jaalatu nama gaaga'ama imimmaan koo arguun barbaada maal seenan yeroo takka hoggaa afura miidiyaa kana fayyadamee boo'een beekuwan rakkadhus duuman ja'a kolfeetan dabarsaa waan natti bu'e hundaa'u takkaa mataa gadi qabadhee hin beeku orma jeetan jalaa deema malee har'a garuu gaari wanti kun tasan irratti murtaa'e maaf akkas taa'eetan boo'e malee waan akkas mara nama gaaga'us miti agalatooman immoo ijoolleen Oromoo na bira dhaabbatanii wanna hundaa na gargaaranii jiru. Isinis na galatooma waan keessan na gargaartanis na dubbistan na bilbiltan hundi keessan immoo fayyaa guutuu qaba akka ijoolleen Oromoo akka uummanni Oromoo asirraa ijoollee matanii bakka yeroo sanitti nan aare yeroo sanitti bakka boo'ee viidiyoo hojjedhe bakka yeroo sanatti dhagaame maaf wanti kana irratti raawwatama jee malee waan biraati miti. Nama waa asirratti raawwate fakkeenyaaf namni kun rakkoo imimmaan keessi waliin qooddateera sitti muudhisus namni si jaallata dhugaa gaafa xiqqoostee taphattu nama si jaallatu hedduu qabda namni si jaallata illee akkuma kanaa jechuudha nama sana uummata sana keessaa tokko gaafa imimmaan buuftu kan qalbiin isaa baay'ee rarra'utu jira kan qalbiin isaa baay'ee maal taate komentii kee jala seenee ilaalaa ture jechuudha fayyaan isaanii yaaddaa turan isii bu'aa turan komentii illee jechuudha nama illee si beeku komentii barreesse. Furmaata waan ta'e wayinan bareedee komentii jala deemee ilaalaa ture viidiyoo kee hunda isaa jechuudha. Garuu hin argine. Walumaa galatti namni mimmaan kan keessan asirraa qooddatee. Tokkuma tigo dhiifama tokkuma tigoo ko rabbii jedhiiti nutti mirakkoo kee maaliif irra deddeebitee kanaa booddee viidiyoo waraabuu jettee maaliif akkas jette maaliif gaddita keessi kee maaltu sitti dhaga'amaa jira biyya ormaa jirta. Itoo lubbuudhaan jirtu si qaqqabuu dandeenya malee duutee siif boo'uun barbaannu rabbiif jedhiiti waan kisee tokko nutti maddi. Dhugaansi jedhanii. Ana wanni biraa wanta kana muudaan dabaleeta ana gammee gannii nu nama sadii nu sadeen keessaa gammee gaa yeroo duraanis akkuma isheen agartan kana nu guyyaa gaaf takka wal lolleetti sin beenu walitti si buunee hin beenu yoo walitti illee buune ogguma san deemnee wal araarsine galgalee ganama yoo wal lolle ganama wal araarfanna deemnee takka gammeen walitti bu'ee hin beeku madaam miti asanaa illee walitti bu'ee hin beeku ani bakka nama jaal akkuma isin jaalatan kana uummanni arabaa kunillee na jaalata garuu guyyaa kaleessa arguu dandeessanii laayivii seenanii turre yeroo takka viidiyoo wayii hojjannee akkana taphannee bilbila wayii gammeen naa bitee bilbila sanuyyuu bilbila kana wannoo makiinaa gubbaa kaa'etan
akkana utuma jennee faarfannaa wayii faarfannoo achiin booda gammeen hin deema jee jarjaree deemee bilbilli kun makiina wajjiniin deemee lafa dha'ee bakka inni bu'e hin beeku bilbila kana. Garuu nu sadeen jira gammeen makiinaa seenee yeroo sanitti bilbili ganniitis makiinaa gubbaa jira ganniinis bilbila sii makiina irraa fudhatte kiyammoo achumarra jira. Makiinaa kana achi siqee deemee jarattiin namitti irratti bilbiltee namitti irratti bilbilti. Bilbila kana makiina irra kaayee achi daqiiqa takka sireetaan daqiiqaa 5 oduu turne gammeedha bilbilee bilbilli kan koo makiinaa kan keessirra jira naan tiijii anu maan agarri makiina irratti ani akkamitti makiina irratti arga bu'uu danda'a naan jee ani immoo yeroo saniif kaadhetan daqiiqaa 5 oduu turiin karatti bayeetan hin bu'a silaa lafatti bu'a makiina noo sosoo lafatti bu'a jeetan achiin booda horan deebi'ee laalu hin jiru makiina bilbilli kun hin jiru. Ganni wajjin lafa deemnee ganni bilbila kan akkamitti waan konkolaataa akkasii jiraatatti hin bu'a akkamitti lafatti bu'a jennaan isinis bakka lafatti bu'uu danda'a maal gootaree dhiisinaan jette anis immoo jarri arabaatis oggoosan natti bilbilanii tiijiin badda jedhanii makiinadhaa dhufanii yeroo sanitti bakka natti wacanii mataana dhukkubsanii kun sobdi baduuf taati ja'a kun kaan goote bilbila fiddee nama fiddee maalii goote akkana goote baduuf taati ijoollee wayii fiddee dhiira wayiitti bilbila kennite akka ta'e tajaajilanii keessan namiidhanii natti caancaanii bakka fichina oon yeroo boo'ee viidiyoo hojjetu halkanii bakkuma deemuu wallaalee bakka maaliif hin jirattiin sim kaardii cufee bilbili kan koo cufame yeroo ta'etti maaliif bilbili kan kee cufama maal akka ta'uuf makiinaa namaatirra gootas jara kanas akka maal ta'u walitti dhuftan nu qasiisee simna ijoollee keenya bira ijoollee san biraa deemtee akkamitti jara kanaa walitti dhufte akkamitti immoo makiinaa kana bilbila kana makiinaa gubbarra goota yoo makiinarra kaayee hin bu'aa akkamitti argamuu dhaba bilbilli kun. Jarattiin dhirsaafniitidhaan bakka na cinqan yeroo saniif baay'ee na cinqan. Ani kan kana walitti qabadheetan miira keessa galee boo'e. Okay, irra bilbilamee jira. Amma siin deebisutti. Kun mudannoon nama mudachuu wama jiru namnillee ijoolleen durbaa kun gaa xiqqoo si onneen jira dafee rifatasi tarii itti wacanii sa'e. Gara wal laalchisuu danda'u aramni kun inni iyya sagalee ol lamatti fuudhee akka doohaa wayiiti namatti iyya karaa nama harkaa gata jechuudha gaafa namatti iyyuu sagalee ol fuudhee aramni itti iyyanii si jeeqanii dhiira kana keessa galchuun malu waa hundaafuu kan ammoo furmaata argateera jedhaa jirti amma siin adeemsitte jechuudha. Ifama boonitta boontu achiin boodan baqqaanis miira keessa galee akkamitti bilbilli kun lafatti bu'ee maal jettee bilbilli kun akkamitti lafatti bu'ee. Akkamitti makiinaan irraa bu'ee lafatti bu'a yoo makiinaan deemu bu'a akkamitti garam deebi'a bilbilli kun isaan immoo maan jedhu diraabarii kanatti fuun maalii godhee bakka isaan daddarban yeroo ta'etti maaliif sobdaatiin beekatiif akkana godhan malee sihatan malee nama kanatti sihate malee ijoollee kanatti akkanatti godhe malee akkamitti bilbila makiina irra goota bakka isaan nasillisan gallaanis jarattiin naallon ta'e asii bilbila hin qabu mo'aatiin irratti bilbila bakka yeroo saniif yaaddoo hamaa nagayetan boo'e malee wanni kanarra gayeeti miti ijoolleen tunis homaa nagootatti miti yeroo saniif isinis na biraa deemtee gammeenis hin deeme anis gara mana kiyaatam jarri dhufee makiinadhaan dhufanii na fuudhanii isaan bilbili kan cufamee jennaan hin badda jedhanii ijoollee isaaniitiin fukaasanii dhufanii jennaan naa lolanii natti wacanii akkuma jira hin galgala sitti akkasatti natti wacanii ganama sitti akkasatti natti wacanii wal faana isaa wajjiniin akkamitti bilbili kunis immoo bakkuma sanatti bada jee anis miira keessa nan galee. Bakka kanuma kana walitti qaqqabadhee kan boo'e malee wanti narra ga'e tokko wanti rukutame wanti buruqe tokko hin jiru. Kanaafuu uummata koo hin cinqaminaadha. Mataa nama tokkotu irraan bu'inaadha. Nagaa kootti galata rabbii jira. Kan argeetis kan nagaa wannoo ta'eefis galatamaa wanti wanni takka wanti hin jiru qabu boontaa ta'u amma si galee boontu. Tokkummaa isinii galee. Lubbuun galeera. Kanuma malee wanti biraa wanti jiru. Kun waan xiqqaadha waan. Osii keessi fudhatee adeemu bilbilli bitama bara. Oh. Ganniyyee lubbu akkam jirta qashti. Haasa'uu barbaadde? Jirra haasa'e. Haasa'uu barbaadee. Bilbilti birree kuma lama lubbuu dhala ilmaa caalamaa caalte birree kuma lama ani isin abdadhee biyya sanii dhufe oromoo hunda isin caalchifadhee isinitti dhufe bilbila birree kuma lamaatiif anan akkana bootanii argitanii jirtan uffata takka ofirraan qabu. Shaawwan seenne guyyaa sadii midhaan hin nyaanne guyyaa sadii ani isin abdadhee biyya sanii dhufe isin addabaabaayii na baabdanii gamme addabaabaayii dhaabachuun qaba bilbilli hoobada hin bitamu bilbilimti kun bitamu deebiin kadhee ismarraa hin gaafa qaba gamme maa waa biraatti jira
Inbitamu bilbilli kun akka nama godha bilbilli kun meeyyisiisa beelee na Hoosi keessan fuudhee adeemu. Obsuun dirqama miidiyaarra jirra. Obsuun dirqama ta'a jechuudha. Waan bor furmaata argatu fakkeenyaaf ariifatanii dubbachuun gaarii miti. Ammas tarii ani fakkeenyaaf boontu deebiinii tigesti kennite tigeen kennite naaqubsaan aan taane shakkii qaba akka kiyyatti garuu deebi'ee reedii abdadha. Jechuun dhibba amanee fudhachuu baadullee garuu akkasitti deebiteeti waan isin jette immoo fudhatama dhabsiisuun hin danda'amu. Garuu sababichi akkasiin itti bu'aa jirtuuf imimmaan akka sanaan waliin gitu imimmaan isiitiin waliin gitu. Ugaa jette har'a bichaa miti daddeebistee boossi. Boontu wanti kun keessa ishee waan jira dhoksite. Ganni bilbilaan miti bilbilaan miti. Bilbila bakka lubbuu namaati miti bilbila bade. Kanaafuu bilbila gammee. Amma tasgabboon bakkas bakka ulfaatuun bu'aan qabuun. Ganni tasgabbeessi ugaa siniif jettee saabdattee dhufte. Dubbiin sirriidha tasgabbiin barbaachisaadha sirrii goote tasgabbiin barbaachisaadha waa hundayyuu garuu ana akka kiyyatti boontuu illee as keessa jirti deebii nu gaafannee fi inni tigeen deebifte suni xiqqoo guutummaan guututti naan fudhatamne sababni isaa sababni biraa jira jedhee waan an shakkuufanii beekaa waan nuti cinqineef waan nuti waan sana himi jennee ishee dirqineefiyyi sababa kana waan keessanatti fakkaata garuu sababa kana ta'us danda'a guutummaatti kana miti jechuu barbaadee miti akka kiyyatti garuu xiqqoo shakkii qaba jechuu barbaadeeti boontu. Gammee akka. Raachii welka. Nagaadhaa nagaa walitti hidhachuu. Sirrii jette. Raachoo akkam jirti. Gammee tokkummaa sirrii jette. Gammee karaa keessaa naasofna gaariidha. Waa'ee tigisti kun cimaadha. Har'aaf bichaa miti deddeebitee ittiin talliqu. Gammee. Nuuf haadha nutti fakkaachuu danda'a gariif garuu miti. Tigisti rakkoo qabdi. Obboleettii qooti cal jedhe. Waan akkasii laayif irratti homaan barbaachisu Gammee. Yookiin laayif irratti haasoftaana waan biraa isaa. Anna cinqinaa ni barbaachisa. Kan hin baneen barbaachuu tiraafikii kan hin banee jaalladhee miti bas. Koo keessaan amma atti tigistitti keessaan itti haasa'eeti. Bakka waan akkasii sooshaal miidiyaa irra baasuun hin barbaachisu. Dhiisaa bakka. Andee yoo baataraachuu. Kun baatanii jiranii tariigaa namni waan hin dhugu. Gammeen dhugaa tasgabbii qaba gammeen nama gaariidha. Nama ija kamiinuu nama waa tasgabbiin ilaalu. Ijoollee yaadanni namni itti kennusi hin ariifatinaa jechuu barbaadetanii. Gammee waa hundaafuu obsi barbaachisaadha. Jaras obsisiisi obsuun barbaachisaadha. Deebi'eera raachee. Gammee eenyu akkana baasii hin beeku actually. Garuu ani ispeeshaalii sirratti na ilaallata siin. Bakka nama kanaan keessa hin jedhe. Nagaan bulaa. Bakka nagaatti bulees. Oke bakka nagaata ini abtee kun nagaata bakka. Hayyee ulfaadhu galatoom ulfaadhu.